narrumaa fuudhaa walumaan jiraataatuma turre ammaan ji'a sagalaffaa ga'ee jenna. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan baay'isee fayyaa kootii haalaaf lafa jirtutti isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'a viidiyoo adda ta'e tokko qabadhee gara keessan dhufee jira. Viidiyoo baay'ee tokko keessa kiyyattis gaafii guddaa natti uume isinittis gaafii ta'uu danda'a jechuudha. Viidiyoon kun maaliif jennaani viidiyoon har'aan fidee dhufe kuni baay'ee tokko gaafii waan natti ta'ee natti uumeef jechuudha. Innis maal jettanii na gaafattani shamarri kamiyyuu kaayyoo mataa ofiitiif biyyaa baati. Kaayyoo tuun heerumtee maatii ishee jijjiiruuf ilmaan ishee guddifachuuf jireenya ishee bareeffachuuf tuun immoo doon heerumiin kan maatii irraa baatullee maatii ofiitis jireenya maatii ofii jijjiirtee erga jireenya maatii ofii jijjiirtee maatii ofii gammachiistee immoo jireenya isheetillee kan gara fuulduraa fooyyeffachuuf yookaan jijjiirrattee galuuf malee biyya ormaatitti waan garaagaraa hojjechuuf yookaan immoo gaa'ila ijaarrachuuf jireenya adda addaa osoo hin taane kaayyoo mataa ofiitii fi maatiinis kan dhala ofii ofirraa baasee biyya ormaatti ergu dhalli koo waa hojjettu miira ishee hin tunnu jedheeti jechuudha. Rakkina garaagaraatirraa kan ka'e yoo rakkatan biyya ormaatti dhala ofii ergatu malee eenyuunillee taanan jaalatee ilmoo ofii dhala ofii gara biyya ormaatti ergachuu hin danda'u. Asumarraan illee har'a obboleettiin keenya jechuudha kaayii akkuma argitanii miidiyaa kanarras kan deemaa jirudha. Biyya Dubaay keessatti yuunit imaaraatii jechuudha. Akkuma nama kamittuu hojjetachuu achi deemte dalagachuuf biyyaa baate isheen tun immoo biyyatti heerumte haadha daa'imaati. Haadha daa'ima sadiiti jedhan akka dhageenyetti hin argine hin dhageenye malee garuu haadha daa'ima sadii kabajamtuu dubartii kabajamtuu biyya keessatti heerumte kan jiraattudha. Odeeffannoon kan dhageenye garuu immoo isheenis jireenya biyyaatti hammaachuu ta'uu danda'a wanta garaagaraa ta'uu danda'a. Sanumarraan jireenya kana nan fooyyeffadha. Jireenya kana fooyyesseen immoo maatii kootti gala kan jettu maatii ishee sadii hunda gattee gara yuunit imaaraatitti imalte hojii ishee jalqabde. Erga hojii ishee jalqabdee hoo maaltu ishee mudate mana kontiraatatii baate badde jechuudha. Namni baduunis ni jira yoo badanis kaayyoo mataa ofiitiin namni yoo rakkateedha mana madaamii keessaa kan ba'u yoo cinqameedha yoo madaamiin sun cinqite yookaan rakkoon adda addaa yoo mudateedha malee ol ka'eetuma biyya ormaa dhufee urfatti ba'ee hojjechuuf mana madaamiitii hin badu jechuudha. Ogguma rakkoon addaa mudateedha isa bichaas osoo hin taane garuu shamarri tokko tokko mooyyuu kanuma namni taasa'etti fakkeechuu ilaalanii kan ba'an jiru jechuudha. Maaliif ala baate akkanaa firii taatee hojjettaa natsaa taatee hojjettaa namni si qaccaqon jiru mana madaamii seentee hojii yoo si ta'uu baate itti dhiistee baataa maallaqa mooyyuu maallaqa ganaa 2,000 2,500 3,000 dalagattaa idaa qabdaa 1,000 dalagattaa idaa qabdaa 800 dalagattaa jechi jedhamee mana madaamtii nama baasu jira. Warroonni jechuun akkasii dhugaatti fakkaatee ba'us jira. Warroonni immoo rakkatee cinqamee bakka murteen isaa yoon du'es nan du'a yoon jiraadhes nan jiraadha jedhee mana madaamii sanii ba'u ni jira jechuudha. Erga mana madaamitii ba'an immoo dhugumatti nama isaan qoxaaxaru yookaan nama isaan eeguu hin qabani. Maaliif ba'anii galuudha hojjechuudha. Biyyuma san keessatti oduu waa ta'an immoo namatti isaan dubbatuuf hin jiru. Maaliif jenna waraqaa ragaan qabani waraqaa eenyummaan qaban waan ta'eef nama isaanii dubbatullee hin qaban jechuudha. Ijoolleen teenya yeroo baay'ee kanallee yaaduu dadhabdee erga ala ba'anii namni ala ba'e immoo mataa gadi qabatee jabaatee hojjeta jechuudha. Maaliif jennaan bakka jabaatee yeroo dhiyoo keessatti jireenya ofii jijjiiree gara biyya ofii galuudha. Seeraan hin jiru biyya ormaa keessa odoo waa isa mudatee hoo jedheetis ilaallachuu waanuma jiru. Obboleettiin keenya kun kana hunda ilaalle mana madaamitii baate ijaazaa dhatte kan akkana na godhe garuu ilma Oromooti jetti hin heerumte. Ani heerumuun ishii maaliif barbaachise? Ani maaliif jennaan biyya abbaa manaa qabdi. Laala biyya abbaa manaa qabdi. Erga abbaa manaa qabaatte maaltu biyya ormaatti gaa'ila ijaarradhu jedhaan. Odoo gaa'ila doon ijaarratiin illee biyyaa baate odoo dhalallee ilmoo odoon qabaatiin odoo biyyaa baate yeroon kiyyas narraa deeme umuriin kiyyas narraa deeme biyya ormaatti hafee jira dhala malee jettee gaa'ila godhachuu dandeechi jennee hubachuu fi dandeenya. Namni biyyarraa ilmoo qabu namni biyyarraa dhala qabu akkamitti biyya ormaatitti gaa'ila ijaarrachuu yaada? Anaaf gaafii guddaadha. Maaliif jennaan dhalli isaa ishee kan biyya jirtu sun ishiin marartu
kan haadha warri haadha qabdu biyya keessatti kan haadha qabu fi kanaati jalaa duutee fi kanaati biyyaa baatillee tokkuma beekaa. Maaliif jennaan kanaati biyyaa baate garuu hin galtii eeggata. Kanaati duutee garuu itti dhiisee imimmaa naqachaa jiraata. Kanaati biyya ormaa teechee asitti dhiira biraa olii gadi ooftu dhalashee sangattee dhalashee garuu sagalee aerooppilaanii dhaga'u haadha keenya nuu fidii kootu jedhantu jira. Maaliif jennaan anamma ilmaannan obboleewwan kiyyaa ni jiru daa'imman obboleewwan kiyyaa jechuudha. Gizee sagalee xiyyaarri deemu yoo dhaga'anii haxirii gubbaatti ol yaa'anii naan jedha yoo natti himanii arooppilaannanaa adaadoo teenya nuu fiddeen dhuftu adaadoo teenya nuu fidii kootu maaloo arooppilaannana jedhu jedhan haxiriitti ol yaa'aniitu daa'imman jechuudha. Akkas kaa immoo dhalli garaa ofiitiin dhalan kan obboleewwan keenyatu akkana jetti dhalli garaa ofii keessa hin jedhanii dhalanii dhaga'u. Waan meeqa jedhu in dubbatan daa'imman jedhan in boo'u in kaffa'amu haati keenya eessa jedhu haati isaanii gaafa asitti waan biraa hojjettu mee maal namatti fakkaata. Ani sammuu akkamiititu dubartiin takka abbaa manaa oduu qabdu dhiira biraatti akka heerumtu ani nagarrame. Saniin hoo abbaa fedhetti heerumtee akka barbaadde taate garaatti oduu baattu baatii 8 hojjette mindaa baatii 8 san yoo isatti kennitu ishiinuu ilmoo 4 muluu garaatti baattee hojjettee dalagattee fiddee isaanuu jechuudha. Maaliif maallaqa san harkatti qabatte gara biyya ishee imalte ilmoo kanallee akkana ta'een argadhe natti fakkaate jette maaliif birrii san qabattee galtee ilmaan isheetiin hin guddisne. Asitti ani kan na dhibee jedhu kan itti heeruman irraa kan jala gubbootti kennantu gaafii natti ta'e jechuudha. Bara kana dubartiitu qabeenya godhee dhiira fuudhaa jira biyya ormaattis akkas biyya keessattis akkas dubbiin faallaa akkamta akka garagaree garuu an akka kootti gaafiidha jechuudha. Erga akkana taate baatii 8 ilmoo 4 garaatti baattee dalagde mindaa baatii 8 itti tarakkabde inni kana naqatee gaafa sin beeku jedhuun inni kana naqatee gaafa irraa ba'u ani dhugaa sin jedha ishiin tuffadhe jechuudha. Ishii sirriitti tuffadhe dubartii dadhabduudha dubartiin akkana malee dubartii cimtuu miti. Dubartii cimtuun kaayyoo manaa baate hubachaa ija ofiitti ilaalaa kan har'a ishii gammachiisa osoo hin taane kan kalecha gaddisiisee biraa baate san yaadachaa mataa gadi qabattee dalagatti malee waan hin taane jireenya ishii foon ofii gammachiisuu jecha waan hin taane dhala ishii san gattee hin raawwattu jechuudha dubartii cimtuu. Innaa kanaaf har'a hoo abbaa fedhetti heerumte nu ilma Oromoo ta'ee zeegaa biraa ta'e waan ishiin itti heerumtee akkana taate iyyuu hin beeknu as baate sabni Oromoo na gargaara ilmaan Oromoo na gargaara hayi waatti sabni Oromoo eechaa shiidhaa fida eechaa shiidhaa naqata. Nus barakkuma ishii mana madaamii keessatti mataa gadi qabannee kan beeknu akka nama hin beekne kan hin agarre kan agarre akka nama hin agarre kan dhageenye akka nama hin dhageenye mataa keenya gadi qabannee gaafa hojjennu jireenya keenya jijjiirranna jenneeti malee jireenya keenya boorachinanneeti miti. Ijoolleen miidiyaa irratti nama gargaaran yeroo baay'ee immoo kan baay'atan ijoollee mana madaamii keessa hojjettudha. Dhugaa nama gargaaruudhaan kan beekamaa jiru mana amantaa ofii gargaaruudhaan wanta garaagaraa cinaa dhaabbachuun kan beekamtu ijoollee mana madaamii hojjettudha jechuudha. Ijoollee mana madaamii hojjettuun gadi baatee ulfooftee ulfaa'ee akkanan ta'ee nagate na gargaara yoo jette kan ulfaa'us gargaaran kan heerumuus gargaaran kan dhalus gargaaran kan dhimames gargaaran mee mindaa shamarran bituu barri mindaan keenya ji'a guutuu hin danda'u jechuudha gaafa san. Waay yoo wanta gargaaramuu qabu fi wanta gargaaramuu hin qabnellee miidiyaa kanatti adda baasaa deeman an akka kootetti isheen tun gargaaramuu qabduun jedha. Sababbiin isaa hojii ishiin hojjette wanta ishiin raawwatte cubbuu ilmaannan ishii biyyatti gadi naqxee asitti waan biraa hojjettu santu ishii qabeen jedha. Maaliif jennaan erga ilmaannan biyyaa qabaatte maaliif ilmaannan ishee san hin barsiifne ilmaannan ishee uffata barbaaddi daftara barbaaddi qalama barbaaddi nyaata barbaaddi waa hedduu barbaaddi dalagdee maaliif ilmaannan ishee san kunuunsitee akka iddoo guddaa ga'aniif isaaniif hin taane maa isaaniif hin caccabne asitti baatii 8 hojjette dargaggeechatti kenniti ilmaannan ishee san guyyaa tokkollee yaadattee hin beektu jechuudha. Kanaafidha kabajamtoota keenya kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota walee viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba yaadaaf qeeqa kiyya kana keessatti wanti nama komachiisu yoo jiraate
dhiifa manaa godhaa na uffalcha maaliif jennaan dubbiin kun yoo ta'e yaadan baay'ee ulfaata har'atuun akkana jettee kan biraallee dhuftee akkana jechuun waan hin oolle jechuudha kanaaf viidiyoo kana hojjechuu dirqe malee wanta biraatiif miti isiniin jechuu jaaladha viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u